Akkas kan jette barattoota duuba booda kee qulqulloota toloota keetiin isin kan argitan arguu hawwaniiru hin argin hafanii sirna keessan dhaga'uu jaallataniiru hin dhaga'in hafanii ija keessaniin isaa agartanii gurra keessan kan dhageessan akkamiin eebbifamtaniidhaan kan keenya nu taasise dhageenye ka'oo sodaataniif boodoo
Ato Okela Tefe Warrasu Sodatani Bodora Abani Michonike Aolani Erga se Yesus bartoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofirra kaatee ana duukaa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa hin argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabee bu'aan isaa maaliree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuudhaaf jira.
yemmusi adduma addaanii akka hojii isaaniitti gatii isaanii kennaafi dhuguman isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in ilma namaa mootummaa isaatiin dhufuudhaaf arguu jiru isaaniin jedhee dubbii koo keessaa tokko darbuudha samiif lafi darbuutti salphatee gooftaan bartoota isaa. Aiman jubbu keenya gooftaa keenyaan kafal gootaa jubbuu namaa kan namaa dhiisu gara laafessi bartoota abbootaa olaantummaa taayitaa lubummaa qallaate siidha wallaalumaan gabee kumaat kan hojjetan jubbuu keessan isiniif haa dhiisu. Abbootii koo luboonni obboloonni koo daaqonoonni amantoonni hundinuu abboonni farmoonni obboloonni obboleettii jubbuutii kan hiikamtaniif kan qulqullooftan ta'a. Anaan isinis dhaala mootummaa isaa jiraataa bara baraatti akka nu galchuudhaaf yaa Kiristoos nu fayyisi haa jennu roogudha lamaa. qulqulleetti haadha isaa Maariyaamii jedhee kan obeessuufis Maariyaamii jedhee obeessi haa jennu.
Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya hunduma keenya nu haa fayyisu. Waaqayyo isin haa fayyisu cubbuu irraa kan hiikamtanii kan eebbifamtan kan qulqullooftan ta'a.